Itti wala gammadanii jiru bareechanii gammadanii jiru. ها برو ما زي Baik, baik, baik. Irina, Irina. با يسفتنا فدا يسفات تري ترتلو أنا كيف يكفدا جي Ani Tamra dekat Kanjanamat kan nama Wajra Wasma Magala Bentuti. Ashamaa jira jirtu daawwattoota keenya amma gartee meeshaa keessan bituudhaaf magaalaa Finfinnee keessa deemuu imala taasisaati jirra. Namoota kana wajjin meeshaa gargaarsaa garee tokkummaa ijoollee iluu nutti kennan bituudhaaf Finfinnee keessa deemaati jirra. Kana kenna taraan keessa galaa Lamarama biyoo Ariola dadalaa keessa galaa Daawwattoota keenya biroo bituutu jirra gartee. Kadhaate gamoo Gargaarsa garee amanaa ta'ee nuti hundaa bitaa jirra kun bittaa uffata gaggeessaa jirra. Kadhaate gamoo Asiisi eeginamoo Assalamu alaikum daawwattoota keenya uffata akkasii hundaa sadii binnee jirra. Ilmaraa gadiin keessoo gabaachii Kana kan binnee Tarukaan bakka buusaa gabaachii kana jechuudha. Lamarama biyoo Kan ijoollee Ariola dadalaa maluma kan miksi amma gartee bokkee kana Jalalole Rabbi jaza kafale Rabbi nura rasul kamale Bari maru barake sange sagala Allah marama biyo Bari ola dadala Bari maru barake sange sagala Sanu manura biyo Sanu manura gammata keenya meeshaa keenya kunoo feesifnee gara biyyaatti ergaati jirra. Ofii amma asii askoodha. Konkolaataatti feenee ofii keenya taaksii qabannee deemuudhaaf gara magaalaatti deemnee biyyatti inshallah akka galleeni. Meeshaa kana garuu amaanaa isin itti nu ergitanitti geessuudhaaf feesiseetti jira. Ammatti qarshii 139 meeshicha bitee 1,000 gara markaatootti fe'ee markaatoo irraa immoo gara iluu abbaa booretti hidhaa sadan isaadhaa walii gala feesisee herreega isaa hojjedhee kan walitti deemuu ta'a. Amma kun ayyar xeenaa keessaa gara sabbataatti deemuu jira. Makiinaan sabbataa halkan kana baanee bor biyya keenya ge'ee qabeenya kana iree miskiinaa firee amaanaa keessan bakkaan ga'ee viidiyoodhaan isin biraan ga'a.
raayidiidhaan gara sabbataa deemuu jirra amma kunoo. Irra deebi'uudhaan daawwattoota keenya kunoo amma imala keenya gara Iluu Abbaa Boraa Martinyaa halkaniitiin baanee deemuuf jirra. Kallattiidhaan imala keenya karaa dheeraa kunoo konkolaataadhaan eegallee deemuutu jirra. Du'aa inni godhaa amana keessan bakkaan godhaa fi guyyaa binnee halkan immoo imala keenya eegaluudhaan borra adii meeshaa buusnee uummata biraan geenya nuutiin suuraa halkan kunoo gabaraa kan keessaa fiigaatu jirra. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo ulfaatoo qaqqaali inshallah amana keessan gartee kunoo bifa kanaan gartee walitti ispreesii godhaa jira jechuudha. Amma uffanni inni kuni uffanni inni hidhaan tokko uffata gartee wal makaa kajoollee ji'a godhanii waggaa lamaatiin jira. Gara kana gartee jechuudha walitti maknee haadholiidhaafis abbootiidhaafis hundaafiyyuu bakka tokkotti wal gammachiisuudhaaf gaddii godha jira inshallah. Kaamera duuba dhaabbatee waan kana gartee isin agarsiisuu danda'a. Amma hojiitti jira jechuudha inshallah. Atoo mucaa keeti malee ati miti. Ahlan daaga zanaadha hin dabalama inshallah. Isin gammadanii naan isin gammannaan isin gammachiise kana qaala. Isin gammachiisa ijoollee gammadaniitu isin toleera isin toleera. Amiin Allahumma amiin. Ummata gartee isin gammachiisuuf baay'ee jira inshallah kana booddee ganaa wayyaa atis maashaallah. Suree shamizii fudhatteeti. Atis suree shamizii atis hundi keessan jechuudha. Namni meeqa akka fudhate barbaade booddee nama meeqa gargaarree nama meeqatti immoo barbaadaa daatu san fudhanna inshallah. Kan itti walitti fufuur ta'a bara. Oo hin ta'u maalatti hin galu abadan nama jiru duwwaas argata. Tirfiin fuudhanu tirfiin siin fuudhamu. Namni shamizii surree shaashiin argamee namni tokko guutuu fudhata. Namni tokko surreedhaa shamiziidhaa amma shaashitti fudhatu hin namni tokko garuu dirribii fudhatu. Ijoollee hundi keessan gammadaniitu miti? Gammadaniitu? Inshallah akkasin gamu boris isinii daballaa abbaa boraa ijoollee kanaaf gartee kan gargaarsa godhaa jiru ijoollee keenya kabiyyee namaa jiranidha. Kun dura bu'aan Zaakir Kamaal kan booddee keessa jiru kana garee Zaakir Kamaal jedhamanni kun maal ta'an sitti bal'atee siin qayyara. Meeqa Usaaka kun hundiyyuu gargaarsa fudhatanii dhaabbataa jiru jechuudha. Amma gargaarsa fudhatanii dhaabbataa jiru. Ijoolleen kun hundiyyuu uffata amaanaa sinatti kennitan hundayyuu shamizii aaga surreetti itti kaayetiin jira jechuudha. Meesi gammachuu maas haadholiin gammadaniitu gargaarsa kanatti gammadaniitu ijoollee keessan gammadan miti du'aa godhaa fi warra sin gargaaraa jiru kana biyya namaa ta'anii Zaakir Kamaaltu garee tokkummaa jedheetiyyuu ijoollee harka qaleeyyii dhaabbanni kun boodatti inshallah yoo guddatee zayitiidha qamadii illee isinii gochuu danda'a jechuudha. Deeggarsa duraan bakka biraatti ergamu akkas ijoollee keenyaaf godhamu immoo ni goona. Isin biraan keenya isin immoo kennaa kanatti gammadanii yoo ta'e jara kanaaf uummata du'aa yoo gootanii inshallah boorisiif taanis isin biraan keenya jechuudha. Kanaafuu jaraa fi galatoomaa jedhati du'aa godhaafi inshallah. Amiin Allahumma amiin. Ijoollee isinii gammadan miti uffannaan keessa isinii tole isinii ta'e jira. Ayyee. Amma xumurame sagantaan kun hiramaatu jira. Ijoolleen hundi jiraatti uffataa fi shamizii kan kennamee fi tokko tokko isaaniitii uffata kennamee bira dhaabataa jechuudha. Tokko tokko isaaniitii. Hawaasni ijoollee isaa biyyoota hambaatii qabutti baay'ee gammadeera. Du'aanis immoo akkuma argitu warri fudhatee ba'e maatiis ta'e ijoollees ta'e baay'ee gammachuu qabu jechuudha. Du'aa godhaa fi ba'anii
rabbii qabeenya jiraatti nuuf dabaluu achitti immoo nuuf tiksuu kana caalaa umurii jaraa dheeressee nama kana caalatti nu gargaaru nuuf taasisu jedhee du'aa garaagaraa godhaafi bahee akkuma ilaaltu sirna ho'aadhaan kennamee jechuudha. Jalqaba gatii ta'ee fi uummanni keenya hubannoo dhabuurraanis haa ta'u rakkoo garaagaraatti nu mudataa ture jechuudha. Bifa kennamu qindeeffamu qindoos nama ofitti dhabuudhaan dogoggorii garaagaraa nu jalaa uumameera. Namni uffata kana bifa inni kaan tokko kan argate jira inni kaan immoo lama sadii kan fuudhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoo kana immoo gara fuulduraatti sirreessina. Marsaa jalqabaa waan ta'eef rakkoon kun mudate sirreessina jedhee yaada. Kanaafiyyuu ijoollee keenya biyya alaa jiran kan ammoo tokkoon jiraatiin galata guddaan qabaaf jechuudha. Akka dhuunfaattis ta'e akka biyyaatti. Kanaafiyyuu itti nuuf afuufanu deeggarsa biraas uummanni keenya qaala'insi jireenyaas rakkoo baay'ee itti uumaa jira waan ta'eef ijoollee isaa uffisuu barsiisuu hin danda'u waan ta'eef meeshaalee barnootaas gara boodaatti bifanni ittiin deeggaru bifa qindoomina qabuun akka itti nuuf afuufanu ergaa kun asumaan dabarsuun barbaada. Hawaasa keenyaan immoo gaafa gargaarsa akka kanaa dhufe yoo amma haala naamusa qabuun fudhattan gargaarsi biraas booddeedhaan itti isiniif ufa jedheen ergaa jiraaf dabarsuu barbaada. Kan koo kanuma galatooma. Galatoomi guddaa isa ulfaadhu. Meetis qeerroo ati guyyaarraa uummata kanaaf hiraa turte raabsaa turte. Uummanni keenya mee warra gargaarsa garee tokkummaa iluu kanaatiif maal dhaamsa meeti? Garaaf galata qabna. Uummata keenya uummata dhabaa uffata hin qabneef ijoollee gargaarameera. Hiriira jechuudha. Mee isinoo maanguddoonni gidduu jiran kunoo gargaarsi kun akkamitti fakkaatame tola ooltummaan irraa ijoolleen keessan keessaa fudhatteetti jalqaba irratti. Namicha isa kana yaada kana zaatii kana galata guddaa isaan galfadhaa jechuudha. Galata guddaa isaan galfadhaa. Galata guddaa galfadhaa. Lammatatti immoo kanuma immoo walitti qindeessee amma kana hojjechuudhaan immoo suma mataa kan deebisee galatoomfame. Amma kana uummataa yaaduudhaaf uummata kana ijoollee kana walitti qabuudhaaf kan harkaa fuutee asii geessee uummata kanaaf immoo hiruudhaa keetii fi baasii guddaa galatoomfadha. Maashaallah egaa du'aayii nu godhaati bor gargaarsi kun kan jalqabaati malee kan xumuraa miti bor waan guddaa walitti deebina inshaallah har'aaf immoo hawaasni keenya hubannoo dhabee rakkoon naamusaa jira gariin immoo lama fuudhaa gariin harkatti fuudhuu danda'a kuni rakkoo naamusaati inshaallah kan taanutti immoo uummanni keenya waan hubatee fi bifa bal'aan kan asumatti gargaarsa fatee walitti deebinu ta'a inshaallah du'aayii nu godhaame isin. Maashaallah ammas immoo jireenya keessa rabbi warra gama jiru sunas immoo jireenya jaraa rabbis jaraa nagalchuu umurii jaraa rabbi dheeressuu duuniyaan jaraa duuniyaa barakaa rabbiin haa kennuu fi ammas rabbiin itti dabaluu fi isa immoo gidduu giddee beesis immoo kan immoo ijoollee kana walitti beekan fidee hirees immoo sis immoo umurii dheerina rabbis haa kennu jireenya gaarii rabbis haa kennu duuniyaa barakaa rabbis haa kennu baasee hojii gaggeessu immoo baasee akka amaanaa fuudhe kanaa gidduu mataa keessee ijoollee kana gammachiisa. Amin insha ulfaadha inshallah hundi keessan du'aa ni godhatu. Amin 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 egaa isin hundi keessan ijoolleen keessan fudhatte miti waan isin itti hirreetan jiru inshaallah gargaarsi biraa immoo kanaa olii hundaa amma ta'e ni dhiyaata waan ta'eef har'aaf kun jalqaba ta'eetu olii kennu raase waan ta'eef walitti deebina inshaallah. Saudi jirani, Dubai jirani, kanammoo hojii guddaadha hojii samaadha. Asirra beeksisa godhan kanaaf galateeffanna. Kanaafuu immoo kaasaan bifa gaariitiin wajjin akka hojjetu abdii qabna. Kan biraa nyaata barattoota barannaa jira. Nyaata ijoollee kun inni hunduu kan fayyadamudha. Daa'imman kanarrattis immoo hojii
hojjetan dabalata waan gaarii waan ibsamaadha. Sadarkaa muraasa malee nama kana amma waamne addaraatti kanaaf waan jiru bakkalii pada sagalateeffannaa qaama barbaadu akka malee akkanuu kana booda waldaatii sananis waan galateeffannaa waan itti beeksee Karena dari WhatsApp ya, dari yang punya dari jumlah rumah itu, jumlah rumah kita desa, tahu mau bagian dari video tak ada terang dari umat ini, biaya hari biaya sendiri, baru rakku biaya desa, mana mana, amu mungkin nyawa tapi, mengarga tapi ini ada desa, cuma kita terang dengan bodoh aja, sana lebih ada yang nanti dulu. Salma wal kabati amma fi durana katarra isbitu daftari ada nurani oso kasi wal tuwin mi yero ni dalam masa depan karena amma kan tahu kabu meja kabu mati boluma dolle ta kali tani de ke sergune ko yo hawa musulmana ci swan kanati ya ada saga fanne bakan tarto kabu ti darab durasino ingargara wanjen demani kare jara dari jolle rumah ilu biyota ada jaratanida karena dia berhubung akan umur ya cerita dan jalan dulu jadi orang pun juga sebenarnya dari yang pun akan semedi itu arah wangar dari berasal waktu itu kamna lalu begitu sila aku mau dengan hati yang memiliki dulu yang pun ini berasal pun aku ini rasa kamna Pencabatan. Jira jirtu seesota garee tokkummaa ijoollee iyyuu amaanaa keessan gara godina ammattuu fideetan jira hidhaa lama amma kan isaanitti bakka bu'aa ta'ee amaanaa keessan garagartee qaama dhimmi ilaalatu biraa gaheetii jira amma sirna isaaniif hiruu maatii fudhatus ijoollee fudhatus waan nu eeganiif ani taamira dagaagaa jedhama nama waajjira hawaasummaa magaalaa Mattuuti deeggarsa nu godhame irraatiif badhaasa galateeffannaa ijoollee godina keenya keessa jirtan biyya alaa keessa jirtan ammas deeggarsa keessan kanaa itti fuuftanii nu jira akka dhaabbattanuu isiniin waadaa akkasii nu galtan nu beeka kana boodas hojiiwwan gurguddoo wajjin akka hojjennuu fi deeggarsa maatii akka kallayyii nyaata barattootaa wajjin rakkoo guddaan akka magaalaa keenyaatti nu qunnamee jiru wajjin ijoolleen kun daa'imman jiran kun hundumtuyyuu harka qallayyiidha wayyaa ni barbaadu nyaata ni barbaadu kophee ni barbaadu maatiin jaraas akka kana wayyaan barbaadu rakkoo guddaa keessa gati jirruu fi waan nu guutan kanaaf galatoomaa kana booda immoo isinis nu cina dhaabbattanii akka wajjin hojjettan nus akkasiin karaa si barbaachisaa ta'een immoo sin deeggarree sin cina akka dhaabbannu waadaa siniin gala jechuudha galatoomaa. Egaan deeggarsi kun ka jalqabaatti malee ka xumuraatiin miti haala isin eegdanii olitti hawaasni keenya akka inni harka qalleessa ta'ee gargaarsatti haajamu ijaan agareetti jira anis waan hin taajaliif waan hin argee gabaasatti muraatii kan isin biraan ga'u ta'a ammaa fi sirna qoodiinsaatiin sirna haga xumura sagantaa keenyatti wajjin ta'an affeera ga'u. Gidra benda. Ijoollee dubartoota kennaa ijoollee saala
Baka wan Freda kena fiti ke desa. Niraata argamna gargaarsi godhame kun baay'ee gartee kan namatti toludha akkaataa inni itti fudhataa jiru fi akkaataa itti simatanii egaan namootni baay'eedha kan asitti argame iddooffatan gargaarsota kunneen kan ijoollee waggaa 15 gadii fi 15 oliiti iddoon isaanii dubartii jedhanii egaa wal keessa waan bitanii fi akkuma jettii jettee namni aga barbaanne wanti argame waan ta'eef maatii baay'een argame egaa miira gammachuu adda egaa mul'atanii amanaa gargaarsa keessa nama kan hunda gammachiisee isaan biraan ga'uuf akka jalatti simatanii akka jalatti galtanii keessummeessanii waan baay'ee namatti toludha. Nuti karaa dheeraa deemnee Finfinnee dhaqnee osoo irra osoo bakka barbaachise geenyu as magaalaa Mattuu geenyee sitti muraasa jechuudha.